lolli Oromoot walloo rabbana metu dhaabbatullee namooti rasaasaan tattararamanii hospitaal seenan guyyaarra guyyaa lubbuu dhabaa jiraachuu isaanii dubbatama. Adooles guyyaa 13 barkum 2022 duteen tagalgar roobiitiif guduufannee walitti dachaane jirra. Angafoot isaanii san deema. Aanaalee gammoojjii godin baale baatongee qaala'iinsa jireenyaatiif weerar daangaatiin uummati rakkolfaattuuf saaxilamuun dhaga'ama. Gaafa Afrikaatti uummati miiliyoon 18 kum dhibba furiyang miliyoon 19 kum dhibba 3 ta'u hanqin waabi nyaataatiin rakkoo jajjabdu jira kajet dhaabbat mootummoota gamtoomanii sagantaa nyaata addunyaa jicaamsaati angadoolessaati haalli jajjabaachaa dhufuu raga ba'ee jira. Abrahaam Birruutti sande mootummaan Itoophiyaa horii gargaarsa naannoo Tigraay deebisanii ijaaruuf baankiin addunyaa arjoom Yuunaayitid Neeshinitti hojii roolchuu qabjechuun gaafachuun isa TPLF mufachiisuun ol jedhan. Qarqaarsi baankii addunyaa doolarri miliyoon 300 Abiyyiif Dabratsiyoon jidduu quuf dhabuume jira. Godin baale aanaalee akka gurra dhaammolee gandooti hokkoltuuf dhaabaro jedhaman humnadda poolisii naannoo Suumaleetiin weeraraman jira. Weerar gam naannoo Suumaleetiin taasifam keessatti harki caasaalee mootummaa aanichaatiif godina jiraachuu dubbatamaa ye'uun ingidaa waan odeeffat qaba. Itoophiyaa keessa sababa hongee beelladooti miliyoon 1.5 caalan dhumuuf namoonni miliyoon 8 dhiyaatan beelaaf saaxilamu jaarmiyaaleen dhaabbat biyyoota gamtoomanii lamraga baala. Adooles guyyaa 13 roobi barri 2022 istuudiyoo OMN tagaaf Afrikaa irra sanee guudirraa abba dabaroo duuti san dabarsa. Shama kam jirtu daawwattoota OMN oduu har'aaf qabnu sinittimna oduu sinittimuun kan isin waliin turan yoo hingidaati. Haleellaa gareen shororkeessa faannoo hidhattoonni naannoo Amaaraa Walloo godina addaa saba Oromoo irratti raawwataniin lakkoofsi namoota du'anii hanga 19 gahuuf jiraattonni himan. Lolli Wallootti banamee ture dhaabbatus namoonni rasaasaan rukutamanii hospitaala seenanii turan guyyaarraa guyyaatti lubbuun darbaa jiru jedhu jiraattonni. Abrahaam Birruu dhimma kanarratti waan qopheesse qaba. Lolli uummata Walloo irratti banamee ture dhaabbatus namoonni rasaasaan rukutamanii hospitaala seenanii turan guyyaarra guyyaatti lubbuun darbaa jiru jedhu jiraattonni. Jiraataan Walloo aanaa Jillee Dhumuu Garraa OMN ganamaadhaa dubbisee akka jirutti lolli kun yeroo gabaabaaf adeemsifame ta'us meeshaa guguddaa fi humna leenjii ammayyaa qabaniin deeggaramuun waan nurratti banamee tureef lubbuun namoota hedduu darbee jiraa jedhan. Yeroo bilbilaan yaadanuuf kennaa jirutti sirna awwaalcharra jiraachuu kaa'imu maddi keenya kun namoota guyyaa wiixataa lolarratti ajjeefamaniin cinatti namoota rasaasaan rukutamanii hospitaala seenanii turan keessa gariin isaanii lubbuun darbanii reeffi isaanii gara aanaa Jillee Dhumuugaatti ergamaa jiraachuu hima. Baay'inni namoota lubbuun darbanii warra erga hospitaala seenanii wareegaman dabalatee haga ammaatti 19 caalu dubbatee jira namni kun. Hospitaala xiqqaa keessatti yaaroo jira. Namni asii ergamee karaa kan isa ergamee yaala gahaa dhabee du'ee jira. Amma nutti galagalee jira. Qalbirra jira. Achi taasifamas wanta adda addaa kan ajjeemaa jira. Amma haalli isaa immoo kan xiqqaadha yoo jiraatu taate namni madaahee dhokatee du'uu danda'a. Namni kan hin dhagahini hedduudha caaluu danda'a dhugaadha. Ni baay'eedha du'uu jira namni amma kan madaahee madoonis bakka yaala dhabee miidhamuu jira. Akka du'aanii sanitti karaa fagoo deemee yaalame malee roon cimaan deemaa jira. Akka yaala argatu qaama federaa hin barbaannaa jecha yoo kan argamu ta'e yoo kan danda'amu taate. Haalli waliigalaa godinicha keessa jiru ulfaataa ta'uu ka ibsan jiraataan Walloo irraa OMN dubbise kun yeroo ammaa kana labsii mootummaarraa labsameen sochiin baajaajotaa ugguramuu fi namni kamuu qawwee hidhatee akka hin sochoone dhorkamuu ibsee jira. Kunis hawaasni baajaajiin wanni hundinuu akka hin danqasne ajaji bahee jira. Wanni hundi namni tokko qawwee qabatee hin jirne bahee jira. Lollis walitti dhiyaatee ture hundinuu dhaabbatee jira ammaaf garuudha. Hundi lolli tokkollee hin jiru nageenyi bu'uu jira. Nageenya amma achi matee akka bu'u humna Amaaraa osoo hin taane humna makkarakaa barbaanna yoo kan dhufu ta'e
Labsiin kun bu'a qabeessa ta'uu dhabuu malaa jechuun kakomatan jiraattonni magaalaa Sanbatee irraa dubbisne muraasni kan daangaa godinichaa keessa seenee lola eegale humnoota mootummaan naannoo Amaaraa bobbaase malee hawaasa keenya miti waan ta'eef qonnaan bulaa Walloo qawwee akka hin hidhanne dhorkamuu fi sochiin geejjibaa ittifamuun faallaa dhugaa deemaa jiruuti jechuun komatanii jiru. Gama biraatiin qondaalli godina addaa saba Oromoo Walloo Kamisee irraa BBCf yaada kenne akka jedhutti gama Oromootiin lubbuun namoota 17 dabruu fi namoonni hedduun madaanii hospitaala seenuun dhugaa ta'uu mirkaneessu gama humnoota faannoo jedhamaniin miidhaan hedduun dhaqqabu dubbata. Qondaalichi yeroo ammaa kana haalli godinicha keessa jiru akka tasgabbaa'uuf hamoleen nageenyaa hojjechaa jiraachuu ibsee jira. Jiraataan aanaa Jillee Dhumuugaa OMN'if yaada kenne dhimma kana tasgabbeessuu kan danda'u humna raayyaa ittisa biyyaa yoo hin taane qaamoleen nageenyaa naannoo Amaaraa maqaa tasgabbii buusuutiin gara yoo dhufan dubbii hammeessuudhaan gaagama biraa fiduu sodaa jedhu qabaachuu ibsanii jiran. Uummanni Oromoo miidiyaalee fi abbootiin qabeenyaa namoonni miidhaman wallaansa gahaa akka argatan akka nuu tumsitanii fi sagalee nuu taatan jechuun waamicha godhanii jiru. Yeroo ammaa kanatti lolli dhaabbatullee hawaasi Oromoo Walloo shakkii waan qabnuuf Oromoon Oromiyaa keessa jiru xiyyeeffannoo akka nuuf kennu jechuun waamicha godhanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Daanguritti gareen shororkeessaa milishaa faannoo dhalattoota saba Agaa'oo 60 caalan haala suukanneessaan ajjeesuu jiraattonni himanii jiru. Haleellaan kun naannoo daangaa godinaalee Matakkalii fi Hawwii aanaa Daangur bakka Burtukaanii fi Sisaay jedhamuun beekamutti raawwatamu jiraattonni OMN garasii dubbise himanii jiru. Gareen milishaa faannoo naannoo Amaaraa keessatti wal ijaaran weerara naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal irratti raawwataa turaniif iddoo amma haleellaan kun itti raawwatame akka cehumsaatti fayyadamuuf yaalaa turu. Sababa kanaanis yeroo garagaraatti hawaasa naannoo irratti miidhaa dhaqqabsiisaa turuu kan himan jiraattonni haleellaan kaleessaa walitti bu'iinsa tibbana namoota dhuunfaa gidduutti mudate bu'uura godhachuun kan raawwatame akka ta'e himanii jiru. Gareen shororkeessaa faannoo dilbata darbe maaliif sirba Agaa'oo dhaggeeffattu jechuun dubbii erga kaasaniin booda dhalattoota Agaa'oo lama ajjeesuu kan himan maddi odeeffannoo OMN gochichi walitti bu'iinsa guddaatti cehuun gama lameeniin iyyuu miidhaan jabaan qaqqabee akka ture himan. Walitti bu'iinsa dilbata darbe mudate humni ittisa biyyaa gidduu seenuun tasgabbeessus gareen milishaa faannoo kaleessa bifa haaraan wal gurmeessee qe'ee dhalattoota saba Agaa'oo weeraruun yoo xiqqaate lubbuu namoota 60 galaafachuu maddeen keenya ibsanii jiru. Haleellaan bakka Burtukaanii fi Sisaay jedhamutti raawwatame kun namoota nagaa walitti bu'iinsa keessaa qooda hin qabne irratti kan xiyyeeffate akka ture ibsuun daa'imman dubartoonni fi maanguddoonni namoota haleellaa kanaan dhuman keessa jiraachuu himan. ትናንት ደግሞ ከሰዓት በሁለት አቅጣጫ ብርቱካንና ሲሳይ የሚባሉ አካባቢዎች ላይ አሁንም እነዛ ቦታዎች እንግዲህ ከፍተኛ የሚኖርባቸው ቦታዎች ናቸው። እነዛ ቦታዎች ላይ ሳያስብ ፋኖ ተደራጅቶ ገብቶ ያው ከፍተኛ ህዝብን ነው እንግዲህ ነዋሪውን ነው ህፃናት ሞተዋል፣ ሴቶች ሞተዋል፣ አዛውንቶች ሞተዋል፣ ንብረት ወድሟል። ብዙ ነው እንግዲህ እዛ ቦታ ላይ የተገደሉት ጦርነቱ ማለት ነው። ከፍተኛ እንትን የተደረገው ከ60 በላይ ሰው ተገድሏል። አሁን ከወደመው ንብረት ውጪ ማለት ነው የሰው ህይወት ብቻ ውድ የሆነው ክብር የሆነው የሰው ህይወት ብቻ ከ60 በላይ ህፃናት፣ አዛውንት፣ ሴቶች ተገድለዋል ማለት ነው። መንደሩ ሙሉ በሙሉ ብርቱካንና ሲሳይ የሚባል መንደር ሙሉ በሙሉ ወደበት አካባቢ ነው ያለው። ይሄንን ያደረጉት እንግዲህ ሆን ብለው ያው ምክንያቱ ያው ያቺ ኢሚዲየት ኮዝ ነች። ያን የሚፈልጉት ምንድነው ያው ወደዛ ለመግባት ወደ መተከል የሚያደርጉትን ጉዞ ለማመቻቸትና እዛ ጋር ደግሞ ያገቡዙ ደግሞ አላስተላልፍ ስላለ እንግዲህ በተደጋጋሚ ትንኮሳ ያደረጉ ነበር። ትላንትና ከፍተኛ ነበር ያለው። mootummaan federaalaa garee shororkeessaa milishaa faannoo irratti tarkaanfii fudhataa jiraachuu dhiyeenya ibsaa turus haleellaan gareen kun naannoo Amaaraa fi naannoo Amaaraatiin alatti lammiilee nagaa irratti raawwatu itti fufee jira. Gara oduu keenyatti aanutti ceena. Aanaalee gammoojjii godina Baalee Bahaatti hongee qaala'insi jireenyaa fi weerarri daangaa hawaasa rakkoo ulfaataaf saaxilee jiraachuun himame. Aanaalee godinichaa kanneen akka Sawweenaa keessatti hanqina roobaa yeroo dheeraaf walitti fufiinsaan mudate hordofuun hongeen mudate horii hawaasa horsiifatee bulaa harcaasuun uummatichaa harka qullaatti hambisee jira. Dhiibbaan sababa hongeen hawaasa naannichaa mudate kun yeroo ammaa immoo uummata beelaaf saaxilee jiraachuu odeeffannoon hawaasarraa OMN qaqqabe ni agarsiisa. Hongeen cinatti qaala'insa jireenyaa akkaan hammaachuun jireenya hawaasichaatti qormaata jabaa ta'aa
dhufee jira. Hawaasni sababa hongeen waan qabu fixate gabaarraa bitatee nyaachuufis humnaa olitti ta'ee jiraachuu himu jiraattonni. Gargaarsi darbee hawaasa kanaaf taasifamu ammoo beelarraa isaan baraaruuf hin dandeenye. Jiraattonni gandoota baadiyyaa aanaa Sawweenaa sababa kanaan beelarra bu'anii jiran lubbuu ofii baraarfachuuf jecha qe'ee ofii gadi lakkisuun gara magaalaatti baqatanii harka namaa ilaaluuf dirqamaa jiraachuu ragaaleen godinichaa nu qaqqaban ni mul'isu. Eessaa dhuftan? Aanaa Sawweenaa? Aanaa Sawweenaa. Maaltu isin fide? Bara wanyaan hin damma. Inu harka hin kume. Kalakatti ifaje mabakka biyya malee waan biraa hin damma. Roobni hin jiru hayyee? Biyya Islaamu jedhee katamatti as bahe lafan beeku naman beeku. Rabbii kiyya malee. Amma guyyaa meeqa? Uffata kaattanuu qabdan jechuun? Ijoollee hin qabdanii? Akkasii? Ijoolleen nama meeqa qabdan? Ijoolleen nama biyya sadiitu jira narraa tabaate afur hin geeddu. Ayyee amma rakkoo akkanaa keessa jirtan jechuudha. Bulchiinsi achii isin hin gargaarre? Bulchiinsi achii waytaan waa darba yookaan biyyi maqoolee dhibba shan dhibba jaha. Beeksisa nama sadii dhibba jaha nuu kenna. Mee dhibba jaha lama jechuuf waan tokko nuti dunda. Waan nyaatanii amma waan nyaata. Amma miira mana jaatu warra tokkotti goree. Isaan naa kennanii nyaachuu nuu dadhabeera. Beelarraa? Amma hiree kutti barreeffamudha. Rabbi sinaa gargaaru haa jechuudha namaa walii goonare. Rakkoo hongee fi qaala'insa jireenyaa kanaan cinatti weerarri daangaa gama naannoo Somaaleetiin raawwatamu jiraattota godina Baalee Bahaatti qormaata jabaa ta'ee itti fufee jiraachuutu ibsame. Aanaa Gurraa Dhaamoleetti gandoonni Hookaltuu fi Habroonaa jedhaman humna addaa poolisii naannoo Somaaleetiin weeraramanii hawaasni irraa buqqa'uun gara biraatti godaanuuf dirqamee jiraachuu himu jiraattonni. Ganda Hookaltuu qofarraa abbootii warraa 8,000 ta'antu buqqa'ee jira jedhu. Weerara gama naannoo Somaaleetiin taasifamu kana keessa harki caasaa mootummaanichaa fi kan godinaas jiraachuu ibsuun fedhii dhuunfaaf jecha lafa keenya weerarsiisaa jiru jedhan. Bulchaan aanaa Gurraa Dhaamolee Ba'aan Sheexahaa kanaan dura dhimmicha irratti dubbifne deebii kennaniin warra rakkoo uuman jedhaman kana walumaan jirraa furmaata isaatiifis hojjetaa jirraa deebii jedhu kennuun isaanii ni yaadatama. Haa ta'u malee furmaanni uummanni hanga yoonaatti argate hin jiru. Itoophiyaatti hongee mudateen beeyladoonni miliyoona 1.5 caalan dhumuu dhaabbanni godaantota addunyaa IOM beeksise. Kana malees gogiinsa hanga ammaatti fufee jiruun namoonni miliyoona hedduu rakkachaa jiraachuu kan ibsa jaarmiyaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii kun namoonni miliyoona 8 caalan rakkoo hanqina nyaataatiif saaxilamanii jiru jedhe. Hongee naannoo waggaa tokkooliif biyyoottan baha Afrikaa 3 jechuunis Keeniyaa, Soomaaliyaa fi Itoophiyaa gaagaa jiruun gaanfa Afrikaatti beeyladoonni miliyoona 7 caalan dhumuu torbee darbe keessa kan yaadachiise dhaabbatichi haalli jiru akkaan yaaddessaa ta'uu hubachiiseeti jira. Guyyoo Waariyoo guutuu oduu kana akkatti aanutti qopheesseera. Itoophiyaa keessatti hongee waggoota lammeessoof deemuu jirtuun horiin qeenca qofti miliyoona 1.5 caaldhumuu dhaabbati biyyoota gamtoomanii dhaabbati godaantota addunyaa IOM balbaloomse. Dheetboon kanaatiin duub uumati 300 caala barbaada marraaf bishaanii dabrimmoo qarqaarsa soqachuuf godaananii jirka jedhe jaarmiyaan kun warra Hangariyaa gumnitiyyaa buuse gonofuuf beessee bakka bultii meeshaa manaatiif ijaarsa kenneef jirjechuusa CGTN waabeeffanne honge guddayoof dheertu biyyoottan Afrikaa 3 jechuun Keeniyaa, Soomaaliyaa fi Itoophiyaa gaaga'u jirtuun gaaf Afrikaa kan keessa beelladooti miliyoona 7 caalan dhumu torbe dabarkee kayaadachiis dhaabbati biyyoota gamtoomanii jaarmiyaan qarqaarsa namooma yuunoochaan immoo Itoophiyaa keessatti aaliyaan deemuu jiru cufayyuu caala sodaachisaa jedha. Obiin jiru, marriin jiru, obroon hin jirtu. Amorina senyaan yoo ciisirraa waggoottan 10 dur sababa addunyaan barfatteen daa'imman umrii waggaa 5 gadi dabalatee namooti 200 caalan Soomaaliyaa keessa beelaan dhumu yaadachiisan jaarmiyaaleen qarqaarsa
qarqaarsi namooma kunneen baranallee addunyaan atattamaan deebii kennu baannaan akkuma reef horii daawwarreef nama daawwachuuf jirra hoodha qubnuuf hin dhabina jechuun watwaatu irratti argama. Waggaa tokko qof keessa lakkoofsi namoota agammaa beelaaf saaxilamanii biyyoottan kan sadeen keessa dachaan dabalaa jiru. Miiliyoon 10 irra miiliyoon 23 taakkine jira. Deeggarsi qaqallachuu waraa Yukireeniitiif rakkoo biraa sababa akka himata warri qarqaarsi namooma kunneen bulchooti addunyaa gugurdoon iyyanteen caqasu dhabuu tanaan nuga jechuun jabeessanii qoommaa. Itoophiyaa badhaadhina keessatti immoo dubbiin taqaraalle caala hamtuu jedhaan hongee waraanaa walti naqattee namaaf horiillee gaturratti argama. Fardi eegilaf kee jiraate akka aadaa boorana kaduriitti waan cufayyuu farda dura dhugsida. Yabbiin gul'uddi waraaba gul waraabbata loontu gul dhugaa gaala dudduubaan ittaanee dhugaa. Hanqinni nyaata madaalawaa irra kaka'e ba'aaf kibba Itoophiyaa daa'iman 185 caalan haal jajjaba kee jira kajer Save the Children immoo nageenyi dhabamuun bu'uuraaleen misooma kanneen akka fayyaa diigamuuf hanqin baajata farra kaka'e lakkoofsi kun judhuuf keessa dachaan dabaluu danda'u dabarkee raageture. Jaarmiyaaleen dhaabbat biyyoota gamtoomanii kullamaan jechuun AOM fi UNOCHAN namooti lakkoofsaa miiliyoon 8 caalan Itoophiyaa rakkoo hanqinni nyaataatiif saaxilamanii jiran jedhu. Roobii waqti sadaasaatiif mudda dhufte keessa eeggamulleen ooluu akka danda'u raaga. Rabbiin hin tolchine raagii qorannoo meetiroloojii kun dhuga ta'e roobni muddeef sadaasa kun Itoophiyaa akka ooltaanaan rakkoo hamtu takka gaafa Afrikaa keessatti argamteen dhagaamin arguuf jirjechuun dhaabbat biyyoota gamtoomanii jaarmiyaan qarqaarsa namoomaa UNOCHAN akeekachiise. Oduudhuma wal fakkaatuun dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti sagantaan nyaataa addunyaa World Food Program hongeen gaanfa Afrikaatti mul'achaa jiru ji'oota adoolessaa hanga fulbaanaatti hammaatee akka itti fufu akeekkachiisee jira. Dhaabbatichi raaga isaa kan walakkeessa lammaffaa bara faranjoota 2022 ifa taasiseen ji'oota bitootessa hanga caamsaa roobii gahaan waan hin turree fi ho'is waan dabaleef hongeen kun ammallee yaaddessaadha jedhee jira. Uummanni gaanfa Afrikaa miiliyoona 18 fi 400,000 hanga miiliyoona 19 fi 300 ta'u hanqina nyaataan dararamaa jira. Abrahaam Birroo ammoo waan itti aanuusinitti. Sagantaan nyaataa addunyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii jimaata dabre akeekkachiisa baaseen hongeen gaanfa Afrikaa bara dabreerraa mul'achaa jiru ji'oota adoolessaa hanga fulbaanaa hammaatee akka itti fufu akeekkachiisee jira. Raaga isaa kan walakkeessa lammaffaa bara 2022 baaseen hanqina roobaa ji'oota bitootessaa hanga caamsaa tureen ho'inni qilleensaa dabalaa deemaa ka jedhu WFP'n haalli fuulduraa hammaachuu akka danda'u raagee jira. Naannichatti hongee fi balaawwan walirraa bu'anii dhufan hanqina wabii nyaataa fi hanqina nyaata madaalawaa hammeessanii jiru. Uummanni gaanfa Afrikaa miiliyoona 18 fi 400,000 haga miiliyoona 19 fi 300,000 ta'u hanqina wabii nyaataan dararamaa jira. Haalli kun immoo ji'oota adoolessaa haga fulbaanaa ni hammaataa jedhe. World Food Program akka xiinxaletti roobni ji'oota bitootessaa haga caamsaa darbee naannoon baha Afrikaa argate waqtiiwwan roobaa walitti aanan afran darban jechuunis rooba erga bara 2020 kaasee argame caalaallee gadi aanaadhaa jedhamee jira. Waggoota 70 dabran keessatti roobni gadaanan akka kanaa biyyoota baha Afrikaa, Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Keeniyaa keessatti galmaa'ee hin beeku. Hongeen addaa waqtiiwwan dheeraa walitti aananitti naannoo baha Afrikaa mudate kan ho'a olaanaadhaan ibsamu kun jireenya uummataa gaaga'ee jira. Beeyladoota manaa harcaasee jira. Midhaan facaafame achumaan hambisee jira. Biqiltoota goggoogsee akka hin jirre godhee jira. Bishaan dhabamuu isaatiin sa'a namni dheebuudhaan waxalamee jira. Maddi galii namoota baay'ees gogee jira. Buqqaatii maatiiwwan hedduutiifis sababa ta'ee jira. Beeyladoonni manaa miiliyoona 7 ta'an sababa kanaan dhumuu hima. Keeniyaa, Itoophiyaa fi Somaaliyaatti. Akka sagantaa nyaataa addunyaa jedhutti daa'imman gaanfa Afrikaa miiliyoona 6 fi 500 hanqina nyaata madaalawaa muddaa acute malnutrition akkanumallee daa'imman miiliyoona 1 fi 800 beela muddaa fi dhibeedhaan erga tokko miidhamanii qarqara du'aarra jiru. Waqtiiwwan oomishaa itti aananitti yoo roobni dhabame Somaaliyaa keessa bakkeewwan amma rakkoon nyaata madaalawaa jiru. Keeniyaa keessa immoo iddoowwan akka Manderaa fi Kutaabee jedhaman keessa haalli jiru daran yaaddessaadha jedhee jira. Bakkeewwan hongeen mudatetti oomishi bara 2022 keessa raagame average gadidha. Kun gatiin midhaanii akka gabaarratti qaala'u godha. Horsiisa bultoota jalaa beeyladoonni heddumminaan waan dhumaniif oomishni aannanis gadi bu'a.
oomisha aannanii fi midhaanii gabaarra barbaadanii argachuu rakkisaa ta'a. Hongeen waggoota lama walitti dhaabuun mul'atu kun jireenya namaa, qabeenya, wabii nyaataa fi nyaata madaalawaa akkanumallee qabeenya uumamaa fi naannoo irratti balaa damdamachuuf yeroo dheeraa fudhatu fidaa. Dhaabbatichi lammiileen baha Afrikaa hanqina wabii nyaataaf saaxilaman bara 2022tti miliyoona 18 hanga miliyoona 19 amma jirurraa gara miliyoona 22tti ol guddachuu danda'u jedhee jira. Gargaarsi dhaabbilee arjoomtotaa yookiin mootummootaa hin argamu taanaan balaan dhufuu danda'u hedduu kanaa ol sodaachisaadha jechuun dhaamee jira World Food Program. Oduutti aanuun koomishinii hooggansa sodaa balaa federaalaa obbo Mitikuu Kaasaa to'annoo jala oolan. Koomishinarichi yakka malaammaltummaan shakkamuun poolisii federaalaatiin to'annoo jala oolaniiru jedhame. Itti gaafatamaan qajeelcha qorannoo yakkoota malaammaltummaa poolisii federaalaa gargaaraa koomishiinaraa Taaddalaa Ayyalaa Koomishinarichi to'annoo jala kan oolan abbaa qabeenyaa waldaa tola ooltummaa Elshaadaay jedhamu waliin ta'uun yakka malaammaltummaa raawwachuun shakkamanii ta'uu ibsan. Dhaabbanni Elshaadaay jedhamu Awaash, Adaamaa, Hawaasaa, Injibaaraa fi naannawaa birootti buqqaatonni jiru jechuun bakka buqqaatonni hin jirretti irra deddeebiin midhaan gargaarsaa fi huccuu gurguruun mana jireenyaa shakkamaaf bituu qorannoon mirkanaa'us ibsanii jiru. Oduu keenya xumuraatiin mootummaan Itoophiyaa maallaqa gargaarsaa kan naannoo Tigraay deebisanii ijaarsuuf baankiin addunyaa arjoome karaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin hojiirra oolchuu qabaa gaaffiin jedhu fudhatamaa argateeti jira. Waraana kaaba Itoophiyaa ji'oottan 18 oliif naannolee biyyattii 3 keessatti godhamaa tureen mancaatii gahee irraa biyyattii deebisanii bayyannachiisuuf baankiin addunyaa doolaara miliyoona 300 ji'a caamsaa keessa arjoomee ture. Gabaasota maddeen garaagaraa guyyoo waarii akka ta'anitti qopheesse. mootummaan Itoophiyaa horii gargaarsa naannoo Tigraay deebisan ijaaruuf baankiin addunyaa arjoomte dhaabbata biyyoota gamtoomanii yookaan UN hojiirra oolchuu qaba jechuun gaafachuun isa TPLF mufachiisuun ol jedhan nutti gammaa biyyin ta'in kanaaf nu qoofisuu barbaadan jechuun afaan Tigreetiin Facebook irratti qordubbi himaan aarinat Tigraay Geetaachoo Raddaa baankiin addunyaa karaa Abiy Gulaan biyyisa ijaaruuf yaalii godhuu jirtu takka qoof hin qabne waraan kaab Itoophiyaa hajiyoota 18 oliif naannolee biyyattii sadi keessa godhamaa tureen qabeenyaaf lubbuun namoota illeen baay'een barbadaa'uun gabaasaa ture. Mootummaan naannoo Amaara ibsa eegi gareen TDF firmicciiramte baaseen namooti nagaa 1700 waraan kanarratti jeefamu qofa don taane naannoo biyyatti keessa uummataan Oromiyaa taansite sadarkaa lammeessoo jirta Amaara bakka deebisuuf waggoottan 30 lakkis barbaachisan beeksise ture. Gareen adda bilisa baasa uummata Tigraay jechuun TPLF gananna raqume yohana gananna ramiidham waan jettu kolleen qabduu jedhan garuu qorannoo yuunivarsiitiin Beeljeem tokko gorjetteen uummati nagaatiif qulqullooti walakka miliyoona caalan harca'u isaanii dubbatama. After almost 5 long months of rebel occupation, the heart of the town is bustling once again. Baankiin addunyaa Itoophiyaa lammiilee sabab waraanaatiin miidhaman deebisanii ijaaruuf qarshii Ameerikaa $1 miliyoona 300 arjoomee jette jilammeessu lakkoofsiisuu jira. Project kan duub qaam sadeesso waliin hojiirra oolchuuf karoorfachuu gaafasum kadubbat mootummaan bilxiginnaa horiin kun naannolee biyyattii 5 jechuun Oromiyaa, Beenishaangul, Tigraay, Amaaraaf Affaar irratti xiyyeeffate jedhe ture. Akkuma waada galtuu ministeerri maallaqa Itoophiyaa ka Ahmad Shideetiin durfamu horii deebisanii dhaabu Tigraay dhaabbata biyyoota gamtoomanii Office for Project Service jedhamu eebbisuun Tigraay mufachiisu akkuma ol miidiyaaleen gabaasan. Nuti mootummaan ta'in kanaaf baankiin addunyaa Abiy waliin mari'attee murtee kan dabarsit kajedhe Geetaachoo Raddaa akkami kun akka ta'uu danda'an beek jechuun isaa ijoo miidiyaa hawaasa ta'uu jirti. Horiin gargaarsa ka baankiin addunyaa arjoomtee jedhan kun duub lammiilee miidhamte bayyanachiisuuf bu'uuraalee misooma jiruuf jireenya barbaachisu ta'an dabalate barnoota fayyaa bishaaniif dabri immoo dubartoota dhiibbaan saala argeet gargaaruuf oolaa jedhan taatullee mootummaan Abiy Ahmad gareen adda bilisa baasa uummata Tigraay horii kan harkatti kennanii jennaa waraanaaf oolchite nalolu waan dandeettuuf qaamni sadaffaan hoogganu jechuun gaafachaa ture. Addunyaan jalqaba irratti mootummooti lamaan jechuun Dabratsiyooniif Abiy kalchaan beessitan ka bulchitu karoorjetti qabda ka jedhe gabaasi Daily Mail. TPLF
TPLF Abiyyiif garee isaallee deebiftee lafti Tigraay keessatti arguu hin barbaanneef horiin qooda kennanu kenname ittiin of ijaariyaa jet qabdii jedhan. That's according to the Horn of Africa country's finance ministry. Walumaa gala har'aaf oduun qabnu kanneen turan daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork waan waliin turtaniif galatoomaa qophiileen OMN itti fufu.